السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilmaan oromoo hundi keessan akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan har'a wanti isin mul'isuu barbaadu Facebook yookiin immoo FB keessanii nama walii banattanii yookaan hiriyaa waliin yookaan Faaxee fi Maammadoo walitti banatteeti deebitanii yoo walitti artanii yookaan yoo wal loltanii jettanii akkaawuntii san yookiin immoo FB san gubuu yoo barbaadanii karaa gabaabaa isin mul'isa. Facebook keessa kan seentanii erga Facebook keessa kan seentanii booda sarara sadiin kana ni argitanii sarara sadiin kana gachuqaftanii erga gachuqaftanii booda ol harkistanii setting and privacy gachuqaftanii erga gachuqaftanii booda private shorts jedhu kana ni argitan natti fakkaata gachuqaftan erga gachuqaftanii booda akkanatti isinii fidaa ol harkistanii ni argitan na fakkaata delete your account and information jedhu kana gachuqaftan erga gachuqaftaniin booda akkanatti si fida yeroo akkana si fidu gubbaa dhiiftee jechaadha delete and account jedhu kana tuqxeet connect goota dhiifama irra bilbilame erga gooteen booda akkanatti yoo si fidu delete account jedhu kana continue delete account jedhu kana gachuqafta erga gachuqaftee delete account kan jedhu kana gachuqaftaa jechaadha erga gachuqaftee paaspoortii si fida paaspoortii akkana si fidee jedhu paaspoortii kee itti gachitee continue goonaaniin nagaatti Faaxeef Maammadoon adda galtee haganaaf walitti hin gubattanis jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan nam tokko keessaa yookiin immoo FB yookiin waan FB Facebook hin barbaanne san bifa kana yoo walitti banattan gubdanii keessaa ba'uu hin dandeeytanii horaa bula yoo isinitti tole share oliif godha. Akkasumas kanatti aansuudhaan waan isin wanna jedhu tokko bilbila yeroo bittanii jettanii bilbilli yoo isin jalaa badee jedhe karaa bilbilli sun akka hin dalainetti irra gubuu dandeessuu fi mana kompiitaraa dhayitee irra gubsiisuu dandeettu karaa gabaabaadhaan iimeeliin sun kaartoonii irra jira natti fakkaata kaartoonicha yoo isin jalaa bade karaa kanaan baaftanii qabattanii jechaadha start mansalaan duwwaa gooteet akkana yoo goote akkana si baasaa jechaadha yoo akkana si baasee jedhe ni argitanii email keessan qabattaniiti kana bilbila kanaan yoo bilbili keessan bade irra gubuu akka waan bilbila san keessa jiru hin fayyadamnes hin dalaynes bilbilli sun irratti gubuu hin dandeettan gonkumaan gadhumaatitti asumaanitti aansaatii tanas seef godhadha.